hayyucha sanyii guutaa yootu kallolee saqolachuu beeku maa tuttuqanii tola nurraa eegu bulloon garmaamu tolaa maa mana hidhaa hoolaa jedhe Yosan Getahun. Shamaa ijoollee akkam nageenyi keessan badhaadhaa maarufaanaan jedhan baggara chaanaalii kanaa nagayaan dhuftan jechaa arraan talasgaa akka kaleessa dheengaddaa fuulota hedduutti bohaartan ittiin bashannantan shaashan baattiin jettan isinii qabadee dhiyaadheen jira. Eegaa warri chaanaalii kanaaf aaraa taatan laayik gochuu akka dirraanfannee maatiiwwan chaanaalii kanaallee yeroo viidiyoo kana eegalan laayik gochuu isaanii dirqama akka ta'e beekuu warri chaanaalii kanaaf aaraa taatan laayik gochaa share subscribe gochuu akka hin daganne. Jannekana afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Ayeegaa viidiyoo keenya ni jalqabaa kan ta'u oduu ajaa'ibaa dhageen hin beekaa walaloo ajaa'ibaas dhageen hin beekaa weelluu ajaa'ibaas dhageen hin beekaa akka walaloo kanaa garuu honnee kan nama tuqu dhaggeeffadhee hin beeku. Haa ilaallume. Dhugaa bareedu jiballi kimsinaa onneen nama jita anjuwaar maammanniin jaaladhaa wanta feetan fita. Jawar hayyuu biyyaniisi addunyaa fuumalu silaafuu dhubaate obboleetti nyaanni haa godhaaf leenca akka isaa takkarraa adalu. Galatoma. Tokkoon irra darbuu hin fedhu. Al takka daballa. Irra deebina. Dhugaa bareedu jiballi kimsinaa onneen nama jita anjuwaar maammanniin jaaladhaa wanta feetan fita. Jawar hayyuu biyyaniisi addunyaa fuumalu silaafuu dhubaate obboleetti nyaanni haa godhaaf leenca akka isaa takkarraa adalu. Galatoma. Weelluu isaa qofa miti. Honni irraa akka inni illee jaallatu akkasumatti ibsata beektu. Viidiyoon ittaanu gaa osoo akkanasitti deemaa dhufe bulloon jawar mohammedtu akkanasitti deemaa dhufe maasi dhagaama jedhee gaafata. Deebii mucaa kanaa dhaggeeffannume. Moo jirtu jawar mohammed yoo akkana deemaa dhufe akka miimalsi dhagaa alla khayyatiin itti marama. Tumaramu hamal tuafe yariyyoo khara waa tokko gochuuf hin danda'u itti maramuudha kaa. Ha bilisummaa kana nuu fide awoo qoriyyee manana yoo maa qaqqabuudhaati waan hin qabuun keessatti yoo hin itti qalaqaawla. Sin eebbisa jaalala akkasii nama bukkeetti rabbisiif kennu. Osoo filannoon hin godhamin dura gaaffiif deebii mucaa hargee qashtii tokko wajjin godhame sin dhageessisan mammoo. Filannoo maal jettan mati? filannoo keenya irratti ni jawaaressinaa. Ni jawaaressinaa. Istummaa miqanyummaa laayik bira kutanii akka tola taa'uun. Miqanyummaa maal? Laayik godhaa dhugaa jedhe laayik gochuu dhiisuu miqanyummaadha. Miqanyummaan afaan Oromootiin maalodha? Ayyee ittaansinii mogaa viidiyoota hedduu nama bohaarsan nama bashannansiisan jedhee tiktookarraa illee argadhe isinitti dhiyaadha. Ayyee duulaa jedhamaa jira gaa ijoolleen Addis Ababaa yoo fe'e yoo duulan akkamiin loluu danda'u wanta jedhu laallamu. Amalli keessanii su'aaboo bakka feete dhaqillee. Ayyee ittaansinii mogaa maanguddoon keenya Hacaaluu Hundeessaa fiigicha fiigaa ture. Inni weelluu bichaa miti. Fiigicha illee ni fiigaa nu jechaa jira. Haa ilaallume. Maaraatoonii London mo'ate maqaan isaa eenyu? Maaraatoonii atileetii Oromoo qojaami. Hacaaluu Hundeessaa. Tafuuf nume jawaaroo laata fiigeera laata. Cala hordofa. Cala bitumi. Kan maaraatoonii sana mo'ate cala bitumi. Cala bitumi. Gaafa irreechaa kan maaraatoonii mo'ate cala bitumi. Cala bitumi. Irreecha darbe kana irratti gaafa irreechaa fi fiigicha maaraatoonii London ture irratti kan mo'ate kan tokkoffaa ba'e eenyudha maqaan isaa? Eenyu beenya wallahi tagattalle waan ta'eef beenya wallahi. Eenyu akka ta'e hin barree? Hin barree. Maraata demo maqaan isaa eenyu? Maaraatoonii London. Nin beeka maqaan isaa na jalaa bate.
Garuu riikardii fooyyesse maal jechuu ergeetiin jira maqaa isaa Irreechaadha kan inni mo'ate. Haaroo atileetiin sun Harlandaniif maraataa maqaan isaa akkasuma. Maraataan fiigichaa jalqabe. Yakkamtoota gurguddoo lamman keessaa eenyutu irra bareeda jedhamee gaafatame. Haile Sillaaseedhaa fi Minilik eenyu irra bareeda? Lachuu fokkottoota. Lachuu fokkottoota. Bene wallahi namni hin bareedan. Intal. Khamisa ka intal naanjuu kun. Nin balleeyse. Lakkii ni tolchite. Bar maqaa keetiin hin beeyneefin. Haadha dhiiraati maqaa kiyyoo laaltuus. Heerumteetuma moo. Lakkii diqaalaan dalee. Wayu saamee inuun taane. Jechuun kiyya amma duraa. Ijoolleen si fakkaadde? Umriin tee meeqa sila? Ati hoo mindaan kee meeqa? Lamaan kanan gaafatanii. Eenyu kana booda milishootiin eebbifaman baay'ee jama jeccimoo nama baqa akkaataa isaatti eebbifaman akkaataa isaatti leenjaa jiran illee baay'ee nama dhibaa 14 fa'aa ofirra gaggalagalu istiin milishaa kana laalame. Qaama kee guutuu kana keessaa isa kamirra jaallata? Komentii gubbaarra naa barreessi. An qaama koo hunda kana keessaa hundan jaalladha. Viidiyoo sitti haaluu laallamee. Gaaffiin jalqabaa qaama kee keessa irra caala maal keessatti? Jedhama. Viidiyoon tansni ilaallu kana immoo baay'ina keessan mudateera jedhee yaada. Inni rakkoo isaa akkanatti fure. Isin akkamitti furtan laata? No. Qabattee hin bitattu. Baay'ee hawwitammoo halkan miti guyyaallee abjuudhaan teessitti dhufa. Maaloo dhanni? Haa ilaallume. Maal fuut? Ani bitee nyaachuu dadhabee argaana doo wartamoo. Mirga saleenyuu siif laal. Asitti laal. Siin jedhee jechuudha. Duruu laal. Laal. Bakka itti si argatu beeku. Laal. Waan siin dhaabbatu sitti nama. Tumee ta'a laal. Si argatu. Gaaffii itti aanu fiigicha irra jiru kaa'e fiigicha wal dorgommisa jechuudha. Fiigicha kana irratti ati lammaffaarra deemu turte ati fiigicha nama lammaffaa deemu ture dura yoo baate meeqa fa'aa baata? Nama lammaffaa deemu jiru dura yoo ba'e takka fa'aa ba'a. Itti yaadimmas nama lammaffaa deemu jiru dura yoo baate meeqa fa'aa baataati? Nama lammaffaa deemu jiru dura yoo ba'e takka fa'aa ba'a. Kun jechuun ati sadaffaarra jirtaa nama lammaffaarra jiru yooti fuuldura baatu lammaffaa baataa jechaadha. Maaliif ati lammaffaarra tun ta'in tokkoffaa isaati lammaffaarra tun ta'in sadaffaarra turte jechuudha. Kana deebiinsa naf fakkaata. Kana yoo hin taane immoo komentii gubbaarra naa barreessa. Gaarii akkuma sitti na jaalladhee miti. Akka itti na wajjin turtu baay'ee yaadeera. Garuu moo wanti gochuu hin dandeenye. Deegaanatti hin qabamini, sitti hin qabamu. Garaa qulqulluudhaan gargar boo'aa karaa dugda daakqosiifaa ta'u. Ani yaada qabu. Yoo akkam jaallatedhaan miskiinatiyya wayyoo. Fudhadheera yoo yaada qabaatte immoo kuna waltajjii isaa sii kenne.
Ayigaa ijoollee har'aan tanaaf isin bashannansiisuun bohaarsu shaashambaattiin jettu jedhee kan yaade viidiyoo tan isin qabadhee dhiyaadhee kana fakkaatu turan warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan gaa like share subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Abba jennee kana afaanuma keenyaan katabnee dubbifna.